Nagaa jirtu daawwattoota koo ani nagaa koodhaa isin nagaa keessanii guyyaa irraa kan immoo kanan isinitti agarsiisu akkamitti bilbiloota Android foonii keenya fayyadamnu kana gara iPhone itti jijjiirrachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Utuu kanan jalqabin dura garuu warri YouTube koo kana subscribe hin goone ammuma subscribe godhaa. Maaliif tutorialota babbareedoo kana wajjin wal qabatan baay'ee waan irraa argattaniif. Egaa namoonni baay'een mobaayilota Android foonii isaanii qabatanii Samsung ta'uu danda'a, Huawei ta'uu danda'a, Tecno ta'uu danda'a kallattii garaagaraatiin isa qabatanii mobaayiliin isaanii kuni iPhone akka fakkaatu yoo barbaadanii waan isin gochuu qabdan isinitti agarsiisaa jechuudha. Iddoo kanatti kan nuti fayyadamnu launcheriidha jechuudha. Launcheriin kun freedha, namni kamiyyuu argachuu danda'a waan ta'eef kanaaf amma Google Play irra deemtanii galtu. Google Play irra galtanii yookiin immoo Google Store irra jechuudha. Erga galtaniiti iddoo kanarratti search gootu jechuudha. iPhone launcher kan jedhu search gootu iPhone launcher kan jedhu yeroo ammaa kana iPhone launcherin 11 X Pro waan geeruu fi suma waan isaa update gochuu dandeessu iPhone 11 Pro launcher kan jedhu kana suma jalqaba irratti argattan kana click irratti gootu. Kana booda kun tokkoffaa irratti isin dhufaa jechuudha. Nama miiliyoona 10 ol kan daalor godhatee jiru jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti install jettu jechuudha. Egaa akkuma argitanii kun download godhee fixeera. Kana booda open etto jechuudha. Gaafa inni download ta'e isin dhumu. Gaafa isin open ettan kun akka kanatti dhufa. Then iddoo kanaati get started jettu jechuudha. Kana booda kun akka kanatti isin dhufa. Kana allowettu. Isa kanas allowettu. Then iddoo kanaati dhuftanii okay enable naawwattu. Then iddoo kanaati all permitted iddoo kanaati jechuudha isin gaafatu. Then back ettu. Ammas okay jettu nabil jettu then kun bifa kanaatiin kan inni isiniif fidu jechuudha. Kana booda iddoo kanaati iPhone 11 launcher seeroo irratti click gootu then allowattu. Kana booda gara kanaatti isin deebisaa then get started jettu iddoo kanaati iPhone launcher 11 is starting jechaara. Then kun amma iddoo kanaati notification center banuuf garnaani control center banuuf immoo karaa harka mirgaa kanaati jechuudha kan isin gootanii. Kana isinitti agarsiisaa waan tokko iddoo kanaati get permission kan jedhu kana click irratti gootu. Mee amma check goonaa ilaallu iPhone fakkaachuu dhiisuusaa. Fakkeenyaaf kun karaa harka mirgaa keenya gad buusnu kun akkuma argitan akkuma iPhone kun waan isaa gad buustanii baasuu dandeessu brightness isaa. Asiin immoo kun akkuma argitanii sound isaa ol baastanii gad buusuu dandeessu. Waan garaa keessanii gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asii gad gaafan godhu search kun ola search batanii fideera akkuma sanaa jechuudha. Kan biraa kun akkuma argitanii asirraallee wanti hundi isaa kanuma isaati kan inni fakkaatu jechuudha. Kanuma Apple namoonni hawwii isaa qabdanii gaafa kanatti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Android keessan gara sanatti jijjiirrachuu hin dandeessu. Egaa dhumarratti galatoomaa isiniin jedha. Warri subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagaan tura.